jalqaba Haaceen nuuf hin duune barabaraan nama duumti. Haaceen goota keenyadha. Haaceen ilma hundeessaa miti. Haaceen ilma Oromoodha. Nu keessatti waan baay'ee nu barsiiseera. Haaceen erga darbee booddee akkas beekanii maal jechuun ta'een Haaceef goota Oromoo fakkeenyummaadha. Gaafa Haacee ilaaltu akkuma biraandii waa'ee tokko gaafa ilaaltu kun maalidha jettee akka dabaastu Haacee gaafa ilaaltu Oromoo keessatti ilaaltu. Nuuf aayikanii keenyadha Haacaallee jechuudha. Isatti kabajamaa turre. Haaceef gaan jechaan qabu. Haacee wajjin hojii baay'ee wal wajjin hojjenneera. Ispeeshaali immoo fiilmii afaan Oromoo baay'een jaalladhu Saamaloo irratti. Saawundi tiraakii bareedaa amma namni baay'ee Saamaloon kan fiilmii sanaaf akka sirbe namni hin beeku. Waggaa 6 duradha fiilmii Saamaloof kan nu weellisee. Kan sirbu fiilmicha irratti kan humna laatee fi sagalee isaa. Guyyaa tokko deeqaa 30 caalanii ilaalle fiilmii sana Haacaaluun. Amma akka dandeetti qabu guyyaa sana caalaa baruu dandeessa. Deeqaa 30 fiilmicha ilaalee guyyaa 2 gidduutti nama saawundi tiraakii bareedaa akka sanaa hojjete. Haacaaluun nuufi erga darbee booddee Haacaaluun akkas jedhachuu miti. Garuu ammas ergaan dabarsu maalidha? Akkas wal arginee deemnaa, amma sagantaa isaa dungoo ibsinee fi deemnaa. Kun faayidaa hin qabu. Barabaraan faayidaa hin qabu. Waggaa har'aas waggaa lammaffaas kabajuu dandeenya. Garuu kan ammas keessa keenya nu gubaa jiru dhugaa Haaceen awwaalamee hafuusaa. Dhugaa Haacee immoo kan baasu numadha wal faana. Kanaaf yeroo hundumaa sagantaa isaa kabajuuf wal arguu hin qabu. Maalirra jira seeru? Madaa uummata Oromooti. Madaan isaa utuu dhukkubsatee du'ee utuu balaa konkolaataan du'ee amma nan guban. Garuu Haaceen akka du'e nutu beeka. Haacee lammaffaa argachuuf xiqqaate ani sin sobuuf jaarraa tokko fixuu dandeenya. Haacaaluu dura Oromummaatu wal barsiise. Ittaansee dandeettiif ogummaa isaa tu walitti na fide. Anaaf akka dhuunfatti abbaa ogummaa kootiiti. Kan waan hunda na barsiise Haacaaluudha. Haacaaluun akka uummataatti immoo uumama keessaa Rabbiin uumama hunda keessaa uume namni nama ta'eef miti. Nama jechuun nama gaaf namni hin jirreeti. Haacaaluun nama gaafa namni hin jirreeti nuuf qaaman nu biraa deemus yeroo hunda hafuuraan nama nu keessa jiraatu. Dhaloonni immoo fakkeenyummaa inni ijjannoo ogummaa qabu keessatti kutannoo inni ogummaaf qabu keessatti kutannoo inni dhugaaf qabu kutannoo inni uummataasaaf jiraatu sana qabatee itti fufsiisuu akkasaa ta'ee dhalachuu guddachuu jiraachuu qaba dhaloonni koo kanuman ergaadhaamaaf. Haacaaluun hiriyyaa kiyya ogummaati. Garuu hojii isaa keessatti immoo hiiroo aartii Oromooti. Haacaaluun aartistii qofa osoo hin ta'in qabsaa'aadhas. Kanaaf Haacaaluu irraa waan hedduu barachuu dandeenya. Haacaaluun uummata isaatiif hojjechuu isaatiin uummata isaatiif haqaan hojjechuu isaatiin kabaja inni arge. Egaa dhaloonni dhufullee kanarraa waan hedduu baratee yaadaan nullee wanta guddaa baranneerra. Umriidhaanis nuun xiqqaadha. Nu gadi jira. Hojiidhaan garuu wanta guddaa waan umrii kana keessatti hin hojjetamne hojjete waan ta'eef Haacaaluun aartii Oromoo keessatti barsiisas jechuu dandeessa. Umrii isaa xiqqaatti waan guddaa hojjetee nama darbedha. Kan duraati Haacaaluun ilma kooti nan guddise. Nan jaalladha garuu masarraa kanuma Rabbiin natti arku guyyaa har'aa kun anaaf adda. Guyyaa har'aatiin amanaa dhufe Haacaaluun akkuma du'eewu. Duraan dinnaa'eluma keessan ture. Namni baay'een akkuma kiyya jedhee yaada. Garuu Haacaaluun qaaman nu biraa deemus qalbii fi gaaroominni isaa hojiin isaa nu wajji jira. Haacaaluun mucaa nurra xiqqaati. Mucaa sirbaa nu booda jalqabe. Garuu mucaa waa hedduu nu barsiisedha. Mucaa Waaqayyoon Oromoo kenne inni. Akkuma reefu jee akka faranjoonni Elvis Presley jedhan akkasittiin hojiin isaanii wal fakkaatti. Faranjoota keessatti istaariin tokko uumamee yeroo gabaabduu keessatti dardarummaa isaatti deeme. Hamma ammaa faranjiin hin duunee jetti siin mormiti. Bifa sanii olitti ilaalaa jechuudha. Haacaaluun arjaadha. Haacaaluun hayyuudha. Haacaaluun goota. Dhimmi nama hundaa hundi kasaatti akka kasaatti fudhata. Yeroo baay'ee akkam jedheen ibsaa
sabaaf quuqamaa, sabaaf hadooda, saba jaallata, ofii jiraateen beeku Hacaaluun rafeen bulu waan Oromoo tokko dhaga'ee baqattoota Oromoo haa ta'u, rakkattoota Oromoo haa ta'u, artistiin rakkatee haa ta'u. Hacaaluun nurraa adda tootaalii. Waaqayyoon numaaf kennee Rabbiin nu kennee sababni namallee haa ta'u Rabbumaan nurraa fudhatee maaliif yeroo gabaabduu kanatti akka deemuu qabus Rabbumaatu beeka. Kanumaan jaa hojiin isaan mun hojii tura yoomuu taanaan. Dhugumatti namoota suukanni hin qabne yoo taate malee namni waa'ee Hacaaluu irratti shira yaadu ani akkam jee kaan ibsuun beeku kanarraa yoo if qaban barbaachisaa. Hacaaluun ilmaansaa warrasaa ummata Oromoo irratti dhiiseeti kan deeme waa hundasaa kanaa jecha namoonni akkasii diina ummata Oromooti jeetii yaadaan namni waan Hacaaluu irratti shira yaadu kana waan ta'e jecha karuma seeraatiin cinaa dhaabbanni keessattuu faawundeeshiniin kun haasawa reefu doktorrii himuu sana akka hoggaan dhaga'ee ani Hacaaluu wajji baay'een ture nan jaalladha na jaallata isaa fi simeetu hajii walumaan turre haasawni doktortichi godhee waan Hacaaluun jaaratu ibsa faawundeeshiniin kun arjooma ibsa nama gargaaruu ibsa sabboonummaa ibsa gootummaa isaa ibsa sun hundi faawundeeshina kana keessatti argama. Faawundeeshina kana tokkoon keenyaan ilmaan Oromoodha birallee darbee sabnummaan biyya tana jiru hundinuu jajjabeessuun qaban jira. Oromoo qofaa osoo hin ta'in Hacaaluun sabaa fi sablammoota Itoophiyaa kana hundaaf du'e wareegame if kenneefi diina dura dhaabbatee dubbatee kana waan ta'e jecha waan Hacaaluun jalqabee fi ilmaan isaa warra isaatis nurra jiraan jira. Hattuudhuma jedhee waltajjii irratti hattuudhuma hattuu hinatiin jettuun ofiif karra kee eeggatta malee nanatiin jettuun abeeluu isaan beektu waan ta'eef karra kee cufatta amma danda'anitti maatiin Hacaaluu sagantaa kana qopheessan karra kana cufuu yaalaniiru karaa miidiyaalee hawaasaa gurguddoo ta'aniin akka koppiin taanetti akka ummata ga'u qaqqabsiisaa jiru. Haa ta'uutii garuu uummanni Oromoo hattuu hin qabu hattuu hin balaaleffataa safuu qaba. Hacaaluu gaafa jiru akkasitti jaalatu gaafa du'e immoo akkamitti gaafa of biraa isa dhabu akkamitti akka mararfatu. Egaa sannoo har'a teenyee waan akkasii haasa'uun barbaachisaa illee ta'uu baatee waa'ee Hacaaluutti riiliis paartii Hacaaluutti dhufne namni guma Hacaaluu jaalatu inni lubbuusaa qaalii kana uummata ofiitii dabarsee kenne dhuguma isa hin jaalanne yoo ta'e ganzaba gara adda addaatiin argachuu dandeessa. Ilmi namaa faayidaa gara adda addaatiin argachuu danda'a. Kana garuu siidii Hacaaluu koppii gochuun ijoollee Hacaaluu afaan isaaniitirraa waan isaanii ta'u isaan harkaa butuuf ta'a jedhee yaada. Kanaaf dhuguma jaalala Hacaaluu yoo qabaanne kabaja Hacaaluu yoo qabaanne siidii kana yoo dandeenye tokko ol namni tokko akka siidiitti dhaggeeffata akka seenatitti jenereeshinii ta'an agarsiisuudhaafis kaa'uudhaafis binnee waan akkasii yoo keenye gaarii dha yaada. Namni kana hatu Hacaaluun har'a nuun argu hunduma keenyaaf qixxeedha. Hacaaluun maatii isaatiifis nuufis qixxeedha. Kanaaf Hacaaluu ciitu gochuudha. Kanaaf uummanni keenya warra kana godhullee yoo jiraate bakka qaamni dhimmi ilaallatutti himanii waan akkasii dhaabsisuudha. Dhuguma jaalala onnee irraa isaa qabu inni lubbuu isaa nu wareegee maallaqa teenya isaa kanarraan oolchinu taanaan nuti Oromummaa ulaagaa Oromummaan guunnu. Kanaaf adaraa lafee Hacaaluu akka obboleessa keenyatti ilmaansaa ittiin guddisuu faawundeeshinii isaatiif ta'a waan ta'eef waan kana koppiraayitii irraa baraaru waan akkasii warra kana hojjetu yoo jiraate akka isaan dhaaban gochuu dhuguma akka inni Oromummaadhaan wareegame sanitti haqa isaatiif gaaffiin waa gaafannu bira haa dhaabbannu maatii isaa jajjabeessuun kan jechuudha. Erga boqotanii boodaattis wal yaadachuun barbaachisaadha. Garuu jiraa wal faarsuun goota ofii baasuun immoo barbaachisaadha. Kanaaf goota keenya gaafa lubbuun jiran kakkaasuu ol kakkaasuu Hacaaluun san hin dhabne nama kabajamaa ture nama umrii isaatii xiqqaa ta'u malee umrii gabaabaa kana keessatti beekamtii guddaa argate akka Oromootti biraandii Oromoo ayikanii Oromoo ta'e nama ta'e darbeedha waan ta'eef yeroo lubbuun jirus nama kabajame nama jaallatamu gaafa lubbuun darbus immoo uummanni Oromoo amma har'aa isaa gubachaa jira waa'ee isaa gaafachaa jira na bara baraan goota keenya bara baraan yaadatamu waan ta'eef jiraa wal faarsuun barbaachisaadha.
ani gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Gartee waan miira keessa jiru ibsachuullee rakkoo yoo ta'e miira gammachuutis miira gaddaatu wal keessa waan ta'eef san laalaa garuu wanti kabaji isaa godhame barbaachisaa akka ta'e ilmi namaa saba isaatiif kennee yoo hojjete kabaja akkamii akka argatuun waan kanarraa barumsa argadheera jechuudha.